Obbo Baaboo Galgoo godina Arsii lixaa aanaa Arsii Nageellee jiraatu. Umuriin isaanii ganna 80 akka ga'e nutti himan. Qe'ee isaanii isa gaafa qotiyyoon qotanii itti argine akkaataa itti qonnaan bulaan Oromoo jiraataa turee fi xiyyeeffannoo qonnaa dur ture iyyaafanne. Qonna afaaniin utubaa diinagdee biyyaatti jedhamee gochaan waan hin agarsiifneef TPLFis erga aangoo harka galfatee imaammanni qonnaa hordofee waraqaa karooraa fi afaan irra kan darbe akka hin turre yaadatu. Afaaniin qonna yaa. Harkaan garuu nama keenya akka qotullee hin barbaadani. Jibbansi keessaa jira. Miidhaan keessaa jira. Bulchitoota turan keessaa namoonni xiqqoo wayyoo qaban. Yoo uummata Oromoo kanallee Oromoo keessaa filatamee isa gargaaruuf namni ta'ee dhiibbaa addaati irra ture. Akkuman gaafa daa'imummaa kootti qonna eegaluu hanga bara 2013tti qotiyyoon qota kan jedhan Obbo Baaboon callaan lafa qotiyyoon qoterraa argamu jireenya qonnaan bulaa kan jijjiiru hin turre jedhu. Kumtaala 15 irraa haga kumtaala 20 yoo sirriitti qotan jechuudha. Adda ammoo gaafa tiraakteriin deebine kumtaala 50 haga 60 argataa jirra sa'aatii amma paakeejii guutuun gargaaramna wowuu utuu hafne farra aramaa seeraan itti gargaaramne xaa'oo seeraa itti gargaaramne waan akkanaatiin eenne sa'aatii amma waan gaarii irra jirra jechuudha qonna irratti. Wanti hangaarraa qonnaan bulaa diinagdeen hin humneessine immoo imaammanni qabatamaan qonnaan bulaa saayinsiif teeknooloojiin utubee lafa xiqqaarraa callaa guddaa akka argatu godhu dhibuu akka ta'e taajjabu. Qotiyyoon qotuudhaaf kan itti ximmaatii takka qotanii oolani iseenuu sirriitti waraanumtee bilchaattu tiraakteriin amma seeraan qotta lafa hektaara haga barbaadde adhuma qottee oolta. Kombaayineriin hamtee adhuma midhaan haga kumtaala 100 hagam illee adhuma galchita. Dadhabbiin illee hin dhaabate. Qabeen illee ol guddate. Yaada addaati jira sa'aatii amma uummanni itti gammadee hojjetaa qonna irratti. Qixxaarki garagalchee xurii waaqni garagalchaa akkuma Oromoon jedhu immoo waggoota 7 darban yoo jijjiiramni biyya kanatti dhufu beenyaan dafqa qotee bulaa kan falamuu jalqabee jedhu Obbo Baaboo Galgoon. Amma ammoo waggaa 7 amma lufe kana keessa qotee bulaa gara investimentii ce'ee lafa ofii paakeejii guutuun akka qotatu gara investimentii akka ce'u gaafa investimentii ce'ee tiraakteroota liqiin kennanii fi nama ta'uu akka danda'u. Qonnaan bulaa duraan lafa magaalaadhaa qaburraa dhiibamee waardiyyaa ta'ee qixxaa'ee nuuf barri dhufee carraa magaalaatti investimentiin lafa fudhatanii duroomoo argachuutti gammachuu addaa qabnaa jedhu. Bara 2012 irraa as awaajii irratti hundaa'anii Dr. Abiyyi fa'aaf Obbo Shimallis Fajiran kana hojiirra oole qotee bulaa ija banatee uf danda'ee jiraatu akka danda'u Oromootti akka amanuu akka danda'u gorsa addaa fi kennaa gargaarsa addaa godhaa fi hunduu xiyyeeffannoo akka godhu. Qotee bulaa eenyuun firritanii lafa magaalaa akka kennamuuf lafa magaalaa akka kennameef san qotee bulaa fudhatu akka gurre akka itti fayyadamu gorsa akkanaa kennaa fi liqii illee argataa akka waan kana godhu gargaarsa addaa waan godhaniif. Bareedina gurraachaa fi dubbii gamnaa nama bira ga'etu hubata isa jedhan san ta'e malee jijjiirama biyya kanatti dhufe duuba xiyyeeffannoon qonnaaf kenname isa lafa Oromiyaa misoomse isa gootaraa qonnaan bulaa callaa dilbii guute ta'us dubbatu. Namoonni amma tiraakteriin qotata kan qabu hin bitata kan qabne illee kiraa fudhatee tiraakteriin qotata tiraakterii argamuyyuu gizee dura adda tiraakterii namuu harkaa qaba qotee bulaa xiqqaan illee harkaa qaba. Obbo Baaboon qonnaan bultoota jijjiirama mootummaan imaammata qonnaa irratti eegaleen ija banatan keessaa tokko anaa nuun jedhan. Mana kuusaa gara 2 qaba magaalaa irratti kan milkaa'e isa bira darbee mana jireenyaa mana gaarii qaba. Adda nama makiinaan deemu makiinaa qaba adda kamanaallee makiinota fe'isaallee qaba. Isa bira darbee ammoo adda gamoo guddaa tokko kaaree 700 irratti ijaaraa jira. Oomisha yeroo qotiyyoon qotanii qoonqoof baasii manaa bira hin dabarretu har'a tiraakteraan qotanii kombaayineraan haamanii dilbiin midhaanii mana kuusaa guutee mul'ata. Boqqoolloo gara kumtaala 1,000 jira. Xeefii naga kumtaala 200 jira. Kabiraa qamadii mana ijaaraa kanaaf akkuma dhaadheen gurguradhee isaan ijaaraa jira. Oomisha bara 2017 walitti qabatan keessaa qamadii qofa kumtaala 500 galchuun gamoollee isumaan ijaarrachuutti jiru. Qamadii gara kumtaala 500 argadhee jira. Qamadii inni gurguramee jira. Ittiin hojii jira. Akkanarra jira. Maazaallee ammuma laaluu dandeetta asuma jira maazaa irraa an qonna kana galchullee. Namni bakka ciisu argate bakka itti diriirfatu barbaada akkuma Oromoon jedhu Obbo Baaboonis gara warshaa ijaaruutti ce'uuf qophii ta'uu himu. Karoorri amma gamoo kana gaafa xumure mootumni baankiin tokko siinqee nuu bananii jirani gara faafrikaa ho'ii gara titti ce'uu barbaada.
waan horii argamsiisuu danda'u. Waan Afrikaa tokko yaada akkasii qaba. Wanti hojii kootti na jabeesse immoo namni harkaa hin qabne kajeelaadha. Sabni diinagdee hin qabne nama biraatu ergata. Oromoon diinagdee qabaachuu qaba kan jedhu xiiqeffachuu kooti jedhuun. Sabni diinagdee hin qabne garbichinaa biraati. Tuffii jalaa akkan waan ilmaan abbaa gada'aan godhaa jirti. Qabeenya akka argannu baankiin siinqee nuu banee biyya. Akkuma mootummaan imaammataan deeggaree yeroo hundumaa gorsaa fi hubannoo kennu qonnaan bulaan liqeeffatee qusatee dhiibbaa kaleessa sirni diinagdee keessaa isa dhiibe san seenaa gochuu qabaas dhaamu. Uummanni liqeeffatee hojjetuu akka danda'u waan liqeeffate isaa akka deebisuu danda'u harki duwwaan fuulan ibsu kana gaafa liqatti gale gaafa liqii fudhate kana maal kanfala jechuu qaba. Liqii gaafa fudhatee akkuma horii ufiititti akka fedhe yoo godhe boruu rakkoo irratti kufa. Uummanni keenya kana keessaa bahuu qaba.